Arkafune kam jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN an Muhammad Siraajii keessummaan keenya Ustaaz Kaamil Shamsuuti. Kaamil Shamsuu gawanti har'a istuudiyootti afeerree haala yeroo uummanni musliimaa keessa jiru irratti asitti afeerree jirra. Bakka tokko tokkotti amma hiriira fa'aa bahaa jira namni. Kana hojii wal qabatee mee waan tokko tokko daawwattoota keenyaaf odeeffannoo kenninaati. Jalqabamee قافمان أمة مسلمات إسراء وانجونا يكلو. خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم وعلى حسن سكلته ما كانت فيرو في سنة في قافين أمة مسلمة يروني الراكي ديرادا وانا راتيمتي كيستو الموست خائجو بيتو بيأكون عالم بجرتو كان رتهم دي فمدر راكاستي زمان السلاسي برا كل سجل تقدمي سدي السلاسي نانجور تيرون بفرع كاستي ومن مسلمان دا هي تيجنا كيستي متى كسر كلام فات إلى علم وان تيف مرجي ساس كان كبجمني فيها تجابي كسوان تريف نانو أددات تمون ما تدولمي دركمان من تسال لك الجيرم وقول ما وان تريبا يتري يروم سانكيستو أيون أرومو مسلموتا نانو بالي نانو هررتي قبصو غرغرا بفا منتاتي نساتو كما سبوماتي نس قبصو ددا غرو نساني ني بكما سدركا بيورساتي وفدنمو كيستو وركون من مسلمه يرو لسلاسي زلقا وراكاسي غافتا توري دم جارمياتي جارمي امه مسلمه كانت تكوكودي امه مسلمه كان مركيسا تين كان دابتو مركيسا خبچيسوف كان سوچو اكسمس مو كان برسيسو متركتس كان غرغارو وانا كسي جارو داف سوچي غدا غدا تراني اكوم بكمغا سيرا بيجتي كان كيستي زيرو سنه لسلاسي رامبو چم كيستي امنتان كنور كتمان امنتان توري امنتا مسلماتي بكنتي كنون سنتوري هاتو مالي ومني بيكمون غرغدان ايون بيكمون غرغدان كبسوسن الرابودتين دابني هانغا دكاني اكما يادتمو كسينا ايتوبيا كيستي بيكمو كود سغل جاتمي جاري رغدا صدركا بيتي كيستي يروج القباتي كان باهمي اهل سلاسي رت كان باهمي كان بايو مت مسلماتي تشبو دغال سلاسي نو باين تورين كوفي يرو يرو سان دوما اهل سلاسي غيرو دوما رتي akka afoshaa wahii mahabara xiqqaa wahii akka dhaabatu hayyamanii fi uummanni akkasitti socho'aa ture haa ta'u garuu jaarmeen kuni seera qabeessa nuuf haa ta'u akkuma jaarmee biraa jaarmee biyyattii kana keessatti jaarmee amantii jiran akka ortodoksii fa'aa labsiidhaan seeraan nuuf haa dhaabbatu gaafiin jedhu ture yeroo sana jechuudha. Itti milkoofne eegas booda mootummaan Haile Sillaasee kufee dargiin bakka bu'ee dargiin garaagarummaa amantaa fi mootummaan adda adda bahuu isaa yeroo jalqabaatiif kan labse dargiidha. Mirgi amantaas immoo hammatee tokko akka kabajamus labsee boodarra garuu inni amantaan isaatiif yookaan siyaasaan inni gaggeessu koominizimii waan ta'eedhaaf amantaa hundaayyuu hacuucuudhaan warri kaleessamuu hacuucame caalaayyuu hacuucame jechuudha manni musliimaadha. Egaa mootummaan PRDF yookaan mootummaan Ihaadig immoo bara 1983 akka Itoophiyaatti yeroo aangoo qabatu manni qabsoo sana keessatti bifa adda addaatiin naannoo adda addaatiin sababaa'ii hordoftoota amantaa garaagaraati qabsoo sana keessatti hirmaatee mootummaa dargii akka inni cabu kan godhe. Haa ta'u malee immoo manni musliimaa abdii guddaa horatee ture. keessattuu yeroo heerri mootummaa konstitushiniin yeroo bocamu konstitushiniin irratti mirgi amantaa buufata 27 buufataalee xiqqaachi jala jiran tokko hamma 5 yoo ilaalle baay'ee waan nama gammachiisu waan hamilee namatti naqu waan ta'eedhaaf uummanni musliimaa abdii guddaa qabatee mootummaa deeggaruudhaan jijjiirama yeroo sana ture deeggaruudhaan mirgi amantaa isaa yeroo baay'ee hacuucamaa ture akka kabajamuuf abdii guddaa qaba ture. Daafiin egaa yeroo jalqabaa sanuyyuu
gumiin dhimma islaamaa zamana Haile Sillaasee hundeeffamee zamana dargiis haa cimu haa laafu haa dadhabu ture gara seeraatti akka nu jijjiiramu labsiidhaan akka nu dhaabbatu akkasumas immoo namoonni achi keessatti hoogganummaadhaan jiraatan abbootii amantaa beekamoo dandeettii namoota qaban walqixxummaadhaan uummata kan ilaalan akka ta'u jechuu gaafii dhiyeessaa turan nuuf jijjiiramu waan jedhu mootummaan egaa jalqabuma 1987 waan uummata muslimaa suukanneesse masjida seenii dhiiga dhangalaasee Anwaar masjiditti kun seenaan beekamaadha achumaa gara galchee immoo addis zaman irratti ummanni muslimaa wal ajjeesee ummanni muslimaa wal akkana godhee yeroo inni dabarset ture achirraa ka'ee egaa namoota baay'ee yeroo san mirga isaanii kan gaafatan gumiin dhimma islaamaa kun kan muslimaati karaa bilisa ta'een hoogganuu qaba mirga keenyaaf bal'ina keenyaan kan wal madaalus ta'uu qaba jedhanii warri gaafii kaasan madadaatti darbee namni gariin ka du'es jira jaarmaaleen baay'een yeroo sana kan yeroo jalqabaatiif biyyattii kana keessatti hojii jalqaban cufamanii namoonni baay'een biyyaa baqatanii haala kanatti ture egaan achi booda gumii dhimma islaamaa kuni kan hoogganamu namoota ummanni filateen hayyootaan kan amantaa bakka bu'anii osoo hin ta'initti dabballoota mootummaatii fi akkasumas immoo deeninnet yookaan qaamolee nageenyaatiin mootummaatu yeroo hunda muuda jechuudha. Yeroo hedduu sadarkaa naannoo irrattis haa ta'u sadarkaa federaalaa irrattis haa ta'u ummanni muslimaa gaafii gurguddaa gaafatu gaafii baay'ee qaba ummanni muslimaa gaafii walqixxummaa gaafata walqixxummaan kun hojiidhaan lafa irratti nu jijjiiramuu qaba waan jedhu gaafata gaafii hirmaannaa dinagdee gaafata siyaasiistamiin dinagdee biyya kanaa akka waliigalaatti ribaa yookaan dhala irratti waan hundaa'e waan ta'edha financial institutioniin biyya kana gaafata garuu immoo qaamni nuun bakka bu'u tokko osoo qaamni cimaa namni cimaan jiraate gaaffiilee kana karaa seera qabeessa ta'een mootummaa wajjiniin haasa'ee nuuf fudhadhee waan yaaduuf ummanni yeroo hedduu adda filannoon dhufuun mootummaa yaadiif mootummaa wayyaaneedha baay'ee gaafataa ture jechuudha. mootummaan garuu gaafii kana yeroo garii gowwoomsuudhaan filannoo kana dabarruu filannoo kana dabarraan dhimma islaamaa dhimma gumii islaamaa filannoo isaanii karaa isin barbaadanii isin ijaarama dhagaafa filannoon darbu namoo ofii fedhan bakka isaan fidanuullee hin beekamu namuma isaan fidan san barbaadanii fiduunuu cimaadha nama akka ummanni akkanatti jibbu nama shira akkanatti dalagu nama ummata waliin buusu akkana osoo barbaadeen fideette kanatti barbaadeen agarree namoota akkanaa kana baadiyyaa yookaan magaalaa bakka namni hin beekne irraa fidanii kaayanii ummanni keenya gaa ummanni muslimaa girirraa baay'ee torraga keessattuu yeroo hajjii dhaqu xiqqaatee ummata biraati gadi ta'ee baasiin inni baasu kan biyya biraati oli achi dhaqee nyaata kadhata achi dhaqee karaarraa bada rakkoo adda addaatiif saaxilama yoo du'e reeffi isaallee yeroo inni ittiin argamne kabajaadhaan yeroo inni biyyatti hin galle yookaan ittiin awwaalamnetu jira jechuudha. Hanni mana keessan keessatti hojjetamu musinnaan yookaan malaamaltummaan achitti hojjetamu waan haasaamee dhumuu miti. sana bira darbanii immoo namoota ummata hayyoota beektota ulamaa'ii gurguddaa ummataaf dalagan beekumsa amantaa qaban ummata biratti fudhatamiinsa qaban masjiidni isaanii akka cufamu jaarmeeleen isaanii akka cufaman manni barumsaa quraanaa manni barumsaa amantaa adda addaa akka cufamu yeroo garii waraqaa barreessan deeninetiidhaaf waraqaa barreessan imbaasodii biyya alaatiif waraqaa barreessan dirjitii akkanaa nuu cufaa ulamaa akkanaa nuu hidhaa markaza akkanaa nuu balleessa waan jedhu kana hojjetan yeroo hedduu jechuudha. Kana hunda uummanni keenya obse umraa cufsiisan yoo isaan umraa cufsiisan illee uummanni obseetuma dhiise. Umraa silaa kuni dhimma amantaati dhimma ibaadaati dhimma diiniiti kana hunda bira darbee jechuudha uummanni keenya. Haala kanaan obsaa yeroo garii gaafataa yeroo garii qabsaa'aa osuma jedhu dhumarratti bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2004 jijjiiramni guddaan qabsoo guddaan eegalame. Kun maalirraa ka'e jennaani mootummaan kaleessaa akkuma reefu siin jedhee majlisa kana guutummaa guutuutti deeninatiidhaan poolisiidhaan warra siyaasaatiin eega dhuunfatee booda amma immoo achi bira darbee maal eegalee ilaalcha yookaan amantaa haaraa ta'e tokko biyya alaati impoorti godhee ummata irratti impoos gochuu eegale alaa fidee ummata irratti fe'uu eegale jechuudha. Ummanni kun ummata Ahbaash jedhaman biyya Lubnaan jiranii biyya sana keessatti paartii siyaasaati paarlaamaa keessaa warra kursii qabanidha. Sanuma wajjin immoo hariiroo Yahudaa Israa'eel wajjin warra qaban achi bira dabranii Iraan wajjin warra hariiroo qaban warra Shi'aa wajjin
yeroo amma fakkeenyaaf 2004 ministeera federaalaa fi arbitoo addarii moo waan jedhan ture federaal minister fi arbitoo addar warra jedhamtu ture karaa isaatiin fidanii ummata kana dirqiidhaan yookaan habaash taatan yookaan yoo habaash hin taane imaamummaa gallakkistan qaraasisuun hin jiru muzzina ta'uun hin jiru waan jedhu ifatti eegalan jechuudha yeroo kana gaa ummanni muslimaadha waan amma duraa obsinee jirra jaarmee keenya kana yeroo mootummaan keessa seenuu miti amma duraan xaalqaa gabbinatiidha keessa seenuudha amma san bira dabree numa dhuunfate yeroo san obsinee jirra amma kana booda garuu aqiidaa dhimma amantaa talafaa fixanne nuuf rabbi gidduu ka jirtullee nutu sinii beekaa tana obsuu hin dandeenyu imaama nuti sinii kaha nama masjida keessatti isin salaachisu nuti sinii kaha waan isin barattan nuti sinii kaha karoora nuti sinii kaha waan isin akkaataa isin itti amantii keessan gaggeeffattan nuti sinii kaha amantii aqiidaa nuti sinii filaan kun dhufnaan ummanni muslimaa inafis hingaha kana booda obsuu hin dandeenyu jechuudhaan yeroo jalqabaatiif barattoonni awwaliyyaadha mormii eegalanii maatiin isaanii itti dabalamanii ulamaa'iin hayyoonni beekamoon itti dabalamanii egas akkuma beekamu ji'a 7 sochiin kun eegalee yeroo san keessatti koree fala barbaaddu miseensa nama 17 qabu filatanii koree san keessatti sassaanis nama tokko dhimma seeraa itti gaafatamaa dhimma seeraan ture yeroo sanatti qabsoo kan eegalee mootummaa wajjiniin haasaa eegalle wanni adeemamaa jiru kun sirrii miti majlisni amma jiru kun waggaa 17 guutuu yeroo saniif harramee bi waggaa yoo booda deebite waggaa 20 wayii ta'ee jira yeroo sanitti garuu waggaa 17 guutuu filannoon hin gaggeeffamne heerri mootummaa seerri mootummaa biyyattii kanaallee cabee jira mirga sabaa kabajsiisuun dirqama mootummaati mootummaan illee kana dhaggeeffachuu qaba amma immoo san bira darbitanii amantii keessa seentanii amantii nuu filuu seentanii kun ta'uu hin qabu mootummaan lakkiin seennee akkana utuman wajjin haasa'u dhumarra garuu namoota waan saniin deeman fuudhee hedduu isaanii mana hidhaatti darbee garii isaanii waggaa tokko hidhee kabaasee jira nuun warra adda durummaadhaan dhimma kana hoogganaa turan nu keessaa nama 4 waggaa 22 nutti murteesse kaan waggaa 18 kaan waggaa 15 kaan waggaa 17 mana murtii nu deddeebisee jechuudha waan jirru hundumaa osoo ofirraa ittisnee jirru seera qabeessaan akka socho'aa jirru osoo beeknu yeroo san keessatti egaa abbootiin seeraas abbootiin alangaas kulliin isaanii siyaasaadhaan waan hoogganaman waan ta'aniif bilisummaa waan hin qabnee fi ajaja deenannatiitiin kulliin waan gaggeeffamuuf kijiba fidanii nurratti ragaa baasisanii haala kanaan uummata keenya naannoo adda addaatti kan lubbuu wareegame jira asaasaa yoo dhaqxee kofalee yoo dhaqxee arsii keessa asiin karaa walloo dagaan garbaa yoo dhaqxee namoota baay'ee du'anii jiran yeroo san keessatti jechuudha masjiida isaanii keessatti dhaqanii dhukaasa irratti bananii kaan tumaadhaan gariin namaa kan biyya ari'ame jira jaarmeen baay'een kan cufame jira imaama masjiidaa imaama irraa imaamummaa irraa fonqolchanii kaabaa shaafidanii bakka kaa'anii haala akkanaatti ture nu mana hidhaatti darbamnee illee yoo darbamne illee uummanni muslimaa sochiin dhaabne yeroo san yoo yaadattan ta'e dimtsaachinis sama sloogaanii yookaan dhaadannoo jedhuun biyyattii kana keessattuu mootummaan wayyaaneedhaa sagalee hunda eegeesiin ukkaamsitee jettee booda namni yeroo jalqabaatiif onnatee bahee dimtsaachinis sama sagaleen keenya dhagahamuu qaba seerri mootummaa kabajamuu qaba jedhee kan bahe uummata muslimaati naannoo hundatti bahamaa ture jumaa torban jumaatiin finfinneedhaan alatti magaalota 45 magaalota 50 irratti yeroo tokko yerootti bahamu ture jechuudha karaa peaceful struggle yeroo jalqabaatiif uummata Itoophiyaa kan address godhe uummata kana jechuudha uummanni gaa yeroo san keessatti ciida irratti nama cafaquun yeroo jumaa namni bahu kana nama tumuun dubartoota haala qaama nama suukanneessuun qullaa deemsisuun halkan fuudhanii sandaafaa taaxaqeen kolfee maasalxanya bakka akkanaa kanatti digiraa adda addaa uummata keenya irratti haalatti geessisantu ture hidhaan kunillee Harar yoo dhattee Dirreedawaa Baalee Jimmaa Walloo Tigraay naannoo adda addaatti olamaa'in bebbeekamoon hayyoon kan uummanni jaalatu kan uummata hoogganu kan dhugaadhaaf amantii isaaniitiif dhaabbatan mana hidhaatti darbamanii kun biyya ari'amanii haala akkanaatti ture egaa galanni rabbiin haa gahu eegasii qabsoon Oromoo itti fufee qabsoon naannoo Amaaraa itti fufee qabsoon iddoo adda addaati hacuuccaan yeroo sana gaa uummata irratti kallattii adda addaatiin gahaa turelleen waan hamaa tureef itti fufee haala kanaan egaa mootummaan yeroo san turellee karaarraa dabee
nulleen ka waggaa 22 nutti murteessan waggaa 4 fi ji'a tokko eega hidhamne booda mana hidhaatii baane. Eega mana hidhaatii baane egaa mootummaan wayyaanee illee hin cabe jijjiiramni amma jiru kun hin dhufe. Jijjiirama kana keessatti egaa uummanni musliimaa gaafiin isaa gaafii seeraati, gaafii walqixxummaati, gaafii jaarmayaati. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii ji'a muraasa booda koree farra barbaadduu waamanii mari'achiisan yeroo ammaa warra majlisa irra jiru kanas waamanii mari'achiisanii qaama sadii irraa koree nama 9 miseensa nama 9 qabu ijaaran jechuudha. Egaa koreen kun haala kanaatiin hojii jalqabee amma sadarkaa ammarra jiru kanarra jira. Koree san keessatti isinis itti gaafatamummaa sabquunnamtiiti. Haalli amma jiru maal fakkaata? Qabsoon uummata islaamaa kan eegale suni amma sadarkaa maalirra jira? Egaa qabsoon uummata islaamaa eegasii qabsoo uummata guutuutiin waliin makamuudhaan hundinuu bifti isaa adda addaa haa ta'u malee diddaa hacuuccaati, diddaa mirga namaa sarbuuti. Martinuu gaa kallattiidhaan walitti daamee qabsoo kana gaggeessaa ture. Eegas booda muummeen ministeeraa gaafiilee uummanni sadarkaa adda addaatti qabu gaa sadarkaa adda addaatiin deebisuu kan itti dhufanii turani. Sana keessaa gaafiin inni dhimma muslimaa kuni koree isaan ijaaraman kun waajjira isaaniitti masaraa mootummaatti nu waamanii amaanaa nutti kennan. Amaanaan nutti kennan kuni jijjiirama egaa mufaatii uummanni muslimaa qabu keessattuu gumii dhimma islaamaa kanarratti zamana dheeraa gaafiin guddaan ka'aa ture. Gaafii kana karaa inni itti furmaata argatu qaamni kun akka qoratu. Egaa qaamni kun egaa amaanaan nutti kennamee achi deebinee waan kana qorachuu eegalle jechuudha. Waan kana gaafa qorannu waan sadii gurguddaa bakka sadiitti kaataagoraayiz goone. Tokko rakkoon majlisaa kun yookaan gumii dhimma islaamaa kun maali? Rakkoo seeraan ijaaramuu dhabuudhaati. Sadarkaan inni irra ture sadarkaa inni ji'ooti. Gaafa immoo gahee isaa gaafa laaltu sanii oli. Uummata miliyoona baay'ee kana kan inni represent godhu. Uummanni siyaasaa yeroo fedhan ol kaasan, yeroo fedhan gabbuusan, yeroo fedhan keessa seenan, yeroo fedhan keessaa bahan. Kun kan ta'e bifa seera qabeessa ta'een seeraan ijaaramuu dhabuu isaati waan ta'eef koreen tokko koree dhimma seeraa kana kan qoratu jechuudha. Koree san keessattis miseensa kan koree kana hoogganu tokko ana tokko Profeesar Muhammad Habibi nama 14 miseensa qaba. Hayyoota seeraa bukaatoodhaan warra gorsoota seeraa ta'an barsiisota yuunivarsiitii warra ta'an kana walitti finnee dhimma kana qorannee faayinaalaayiz goonee jirra gama tokkooni. Mootummaadhaafis sabmiit goonee mootummaanis immoo qaama dhimmi isaa ilaallatu diraaftariidhaaf warra seera bocuuf kennee isaanis waan kana ilaalaa jirani. Inni lammaffaan caasaan majlisaa kun caasaa yeroo itti darbe zamana dheeraadha. Waggaa 27 ol kan ta'e jechuudha. Uummata keenya bal'ina uummata keenyaa kana wajjin kan wal madaalu miti. Nama barbaachisaa ta'es hammatee kan deemu miti. Gaafii uummata keenyaas immoo deebisuu kan danda'u waan hin taaneef koree miseensa nama 17 of jalaa qabu kan Ahmadiin Jabaliin kan hoogganamu koree caasaa yookaan istiraakcharii addaa uumne. Isaanis hayyoota caasaa bocuudhaan barsiisota yuunivarsiitii, hooggantoota jaarmaalee gurguddaa kan ta'an muuxannoo gurguddaa kan qaban walitti qabamanii biyyoota 15 irraa eksperiensii fudhatanii isaanis caasaa haaraa kana hojjetanii isaanis mootummaadhaaf sabmiit godhanii jiran jechuudha. Inni sadaffaan hiikaa amantii dhimma amantii tokko tokko irratti yaadni garaagarummaan ka'uudhaan yeroo tokko tokko walitti bu'iinsi xixiqqaan iddoo adda addaatti ni uumama. Walitti mufaatiin adda addaa ni uumama. Kana sirreessuudhaaf immoo maaltu ta'e jennaani waliigaltee ulamaa'ii qopheessuudha. Hayyoota ulamaa'ii dhimma diinii dhimma amantaa beekaniin dhimma kana bocuudha. Kunis irratti ulamaa'ii mari'achiisuudhaan sananni kun sadan dhumee jira jechuudha. Eegas egaa waan irra geenye kana yeroo 2-3 muummee ministeeraatii fi itti aanaa isaanii akkasumas immoo ministeera nageenya bakka isaan jiranitti waan kana dhiheessinee isaanis gorsa qabanis nu kennanii deeggarsa qabanis nu deeggara sadarkaa kanarra geenyee jirra. Haa ta'u malee bakka garigariitti gufuun adda addaa uumamaa turanii warri caasaa majlisaa kanarra jiran bakka kanarraa bu'uuf deemna waan jedhuun olola adda addaa gaggeessuudhaan malaamaltummaa kaleessa gaggeessaa turan akka inni itti fufu gochuudhaaf ummata kana yaadaan hiikaa amantiitiin adda adda qooduudhaaf
akkasumas immoo qaama mootummaa kana keessaa qaamni gariin isaan deeggarechaa kan shakkii qabnu bakka adda addaatti onnataniis immoo achi bahanii waan adda addaa gaggeessuun adda addaa siin jira. Nu garuu kana hunda bira dabarree amma sadarkaa nuti irra jirru koreen salgan kuni waan hojjenne kana xumurree yoo rabbi jedhe roobii as deemu kana ummataaf dhiyeessine achirratti mana maree ulamaa'ii walii galaadha miseensa yeroodhaaf nama 21 qabu akka dhaabbatu. Inni lammaffaan immoo majlisni kun guyyaa sanarraa ka'ee waan hojii isaa dhaabuun dirqama ta'ee waan ta'eef gaafiin ummataa mormiin ummataas hin ture waan jedhu hedduutti namni mormii qaba. Naannoo adda addaatti ummanni ofiinuu buusuu eegalee jira. Jimma yoo dhaqxe ofiin buusee jira. Harargeen buusee jira. Gara naannoo Walloo yoo dhaqxe iddoo tokko tokkotti ummanni ofii isaatii buusee jira jechuudha. Kun immoo kabajaa majlisaatiif illee gaarii miti. Hojii koreen kun hojjetaa jiruuf illee gaarii miti. Maqaa mootummaatiitiif illee gaarii waan hin taaneef yeroo darbe nuti ummataaf ibsa kenninee jirra. Miyaaziyaa 23 guyyaa roobii as deemu kana Sharaatanitti waltajjii guddaan qophaa'ee jira. Namni 350 ol kanarratti hirmaatu. Ulamaa'iin beekamoon naannoo biyyattii kaaba hamma kibbaatti bahamma leexaatti guutuun jechuudha. Kan reprezentaatiif kan ta'an kan uummata bakka bu'an ni hirmaatanii hayyoonni beekamoon gurguddaan ni hirmaatanii manguddoolleen biyyaa uummata biratti fudhatamiinsa kabajaa qaban waltajjii kanarratti ni hirmaatan. Dubartoonni, dargaggoon akkasumas immoo qaamni dhimmi isaa ilaallatu bakka isaan hirmaatanitti koreen kun hojii isaa kana qaama kanaaf gabaasa godha. Yaada isaa propose godha. Yaanni nuti yeroo darbeessa akkuma miidiyaadhaaf ibsinetti propose goonu maali? Majlisni kun kana booda itti fufuu hin qabu. Dhufaatiin uummataas kana caalaa itti fufuu hin qabu. Kana yoo haala kana booda itti fufee gara jeequmsaatti deemama waan ta'eedhaaf har'a booda dhaabatee yeroodhaaf waan kana kan hoogganu mana maree ulamaa'ii haaraa dhaabbatu. Miseensa 21 of jalaa qabu kanaa fi technical board adaraa board jennee kan nuti dhaabnu namoota samma ta'e tokko eeruutti jirra. Nama 5 hamma 7 gidduutti dhaabne isaan kun wal ta'uudhaan ruutiin hojii guyyaa guyyaatti gaggeeffamu kana majlisa keessatti gaggeeffamu kana akka gaggeessan warra immoo achi keessa jiran karaa seera qabeessa ta'een akka isaan achi gaggeeffaman kanneen immoo itti fufuu qaban ogummaadhaan warra hojjetantu jira. Isaan immoo akka itti fufan waan akkasii gochuu kana dhiyeessinee korri sun yoo waan kana mirkaneesse achi booda majlisni guyyaa sanarraa dhaabbate qaamni kuni sadarkaa inni itti aanu maal ta'a? Filannoon akkamitti gaggeeffama? Yoom gaggeeffama? Eessatti gaggeeffama? Eenyuun gaggeeffama? Bajanni isaa qophiin waan isa barbaachisu godhee inni gaa hojii isaa guutuutti fudhate jechuudha. Hojii majlisni ruutiillee hojjetu kanas qaamuma kanatu itti fufee yeroo daanga'e keessatti jechuudha. Egaan uummanni keenya kanumaan qabsiisee wanti si ibsu yaalu yeroo Jumaa darbe kana malee Jumaa achi dura darbe hunda isaarratti mormii ture naannoo baay'eetti hifatee jira uummanni. Kana booda uummanni obsan qabu jechuudha. Uummanni kun uummata ciccirataniidha. Qabeenya uummataa warra saamanidha. Digiraa uummanni keenya yeroo hajjii yeroo umraa biyya keessatti sadarkaa adda addaa irratti warri amma majlisa keessa ture kun warra kijibaan dhufee yeroo nuti hidhamne ragaa nurratti bahe guddaan isaanii jechuudha. Sababa mirgi namaa biyyattii kana keessatti itti faalamuudhaaf yookaan itti cabuudhaaf sababaa ta'an keessaa uummata kana hedduun isaanii achi keessaa harka qaban jechuudha. Kana hundumaa dhiisnee nuti jaarmeyni kun akkamitti jaarmeya uummata kana guutuu haammatu uummata kana guutuu ofitti qabatee ilaalchi garaagarummaan ilaalchaa jiraachuun hin mala fedhiin garaagaraa jiraachuun hin mala abbaa ta'ee hundumaa'uu kooluu isaa jalatti ofitti qabee haala akkamiitiin deemaa waan jedhu jaarmee akkanaati akka ijaaramu kan nuti barbaannu jechuudha. Kana booda yeroo muraasa booda qaamni amma jiru kun aangoorra turee jennaan jeequmsa guddaa ka'a. Keessattuu naannoo Oromiyaatti naannoo kibbaa naannoo tokko tokkotti Affaar silaa ofirraa gaggeessee fixee jira. Somaaleen ofirraa buusee jira. Guutuu isaa caasaa isaanii guutuu diigee caasaa haaraa ijaaree jira. Qaamni amma achirra jiru naannoo garuu hafan kana keessatti rakkoon uumamuun hin mala. Nuummoo rakkoon kun akka hin uumamneef yaada amma dhiyeessinu kana uummannis fudhatee mootummaanis yaada kana deeggaree cehumsi gaariin jeequmsi osoo keessa hin jiraan
wareegamni lubbuu wareegamni homaa tokko osoo keessa hin jiraanne majlisni kun qaama uummanni fedhutti abbootii amantaa beekamootti akka deebi'u kan nuti gochaa turre ammas egaa nuyi hojii keenya xumurarra geenye jirra jechuudha Rabbi jedha. Amma gaa jeequmsinis osoo hin kaane sadarkaa barbaadamurraan ga'uudhaaf waan kanaaf uummanni maal godhu qabame? Uummanni gaa inshaallah yoo Rabbi jedhe guyyaa tokko qofa tafe roobii dhufu kana guutummaatti yaani amma siin jedhe kun majlisni bu'ee jennaan kun ummataaf waan haara galfii tokko boqonnaa tokko jechuudha. Bu'uu qofa garuu gahaa miti. Ulamaa'ii ummata biratti kabajama qaban beekamtii qaban kallattii hundarraayyuu ripireezentaatiif ta'an jennee yaannu yaada kanarratti fudhannee dhiyaanna. Uummanni kun eega kana mirkaneessanii booda gara isatti aanutti waan ceenuuf uummanni ammallee tasgabbiidhaan eeggachuu qaba qophaa'uu qaba naannoo isaatti eenyutu isa ripireezenti godha maaliif osoo walitti bu'iinsi jeequmsi osoo hin uumamin qaamni majlisaa kun godaa hamma gubbaatti sadarkaa adda addaatiin kan inni jijjiiramuu danda'u tokko yeroo cumsaa jira yeroo cumsaa kana keessa namoota yeroo cumsaa kana keessatti dandeettii qabaatanii majlisaa hamma filannoon dhufutti waan barbaachisaa ta'u wareegama barbaachisaa ta'u kaffalanii yeroo isaanii kennanii beekumsa isaanii kennanii gara itti aanutti akka inni ce'u namoonni godhan hin barbaachisan. Kanaafuu naannoo isaaniitti ulamaa'ii irraa beektota irraa hayyoonni kana gargaaruu qaban jechuudha. Cina dhaabbatanii ilaaluun kana booda bu'aan qabu. Jaarmeenyi kun duraanuu kan inni bade irra guddaan namaadha kalaas kana booda homaa gochuu hin dandeenyu jedhee achi darbuudhaan qaamni biraa itti taphachuu bira darbee ulee ittiin nama dhaanullee godhatee ture jechuudha. Wayyaaneen ulee ittiin muslima dhaantu karaa ittiin muslima ittiin hacuuccu tokko kan isiin godhatte jaarmee kanaani. Irra guddaan immoo uummanni keenya maal nan ilaallatu yookaan abbaan fedhe waan fedhe haa godhu jedhee ofirraa achi dhiibuudhaani egaan amma tasgabboofnee yoo Rabbi jedhee wanni hunduu yoo Rabbi jedhe arbaa dhufu kana xumura argatee inni yaadna yoo Rabbi biraa ta'e. Wanti hafee jettanii yoo jiraachuu haatee xumureetan jira. Wanni hafee jedhu almost waanuma amma dubbadhe kana yeroo ammaa kana majlisni gubaa'ee gaggeessaa jira. Har'a waan as dura irratti walii galleen faallaa waan ta'e gaggeessaa jiran. Faallaan maali? Xumura gaafa dhiyoo tana bultii 15 waajjira muummee ministeeraatti walitti qabamne isaanii wajjiniin majlisni amma yeroo ammaa kana aangoorra jiru filannoon isaa eega darbe waggaa 2009 filannoo gaggeessuu kan isaan irra ture amma 2011 irra jira. Kanaafuu isinii miseensa keessan xaqlaallaa gubaa'ee isaanii jechuudha. Waamaati ofishaalii kana booda filannoollee dabarsinee jirra dhaabnee jirra jedhaati kabajaadhaan dhimma kana gara ummataatti deebisaa waan jedhu kallattiin kaa'ameef. Osoma lafarraa harkisan har'a gubaa'ee kana gaggeessan. Gubaa'ee kana irratti garuu maal godhan? Pirezidaantiin qofti Mahammad Amiin kan jedhamu Sheekh Mahammad Amiin waraqaa galchatee waraqaa gallakkisu jechuudha. Galchatee awutomaatikaalii yeroo inni gallakkisu itti aanaan isaa kan uummanni amma irraa maraataa jiru Umar Kombolchaa kan jedhamu itti gaafatamaa waajjira ahbaashaa kan biyya kana keessa jiru kan ta'e fuudhanii itti aanaa isaa duraanii waan tureef amma isa pirezidaantii godhan. Kana kan godhanii fi guyyaa lamaan kana gidduutti vaakiyuumiin akkan uumamneef yoo ta'e isa ookiyaanis kana yaada. Garuu kana booda lakkii nuti gadi lakkifnu xaqlaallaa gubaa'een gadi lakkisinaa nun jedheedhanii shira isaan gaggeessaa jiranu kan nuti dhagaa jirru jira. Xaqlaallaa gubaa'ee kana loobii godhanii gaafa sana dhufan lakkii nuti seera ittiin bultumaa keenyaa keewwata akkanaatiin filannoolee achi dheeressuu mirga waan qabnuuf jedhanii shira akkanaa kana tooftaa akkanatti ittiin nama gowwoomsan kun namni hin gowwoomu yeroo kana qabatanii dhufan taanaani kun isaan illee rakkoo geessisa. Mootummaan illee waan kana dafee hin dhaabsisu jennee abdii guddaa qabna. Akkuma walii galtee keenya duraan kaa'ame kanatti isaanis nagaadhaan mana isaaniitti galanii waajjirallee qabeenyaa jirullee nagaadhaan uummatatti yookaan qaama uummanni filatu kanatti tiraanisfar godhanii galu jennee yaanna. Kanaafuu yoo hanga roobii kana gidduutti namichi jarra bu'ee gidduu kanatti akka vaakiyuumiin yookaan immoo qaawwiin uumamnuuf yoo taate bareedaadha. Yoo garuu kana boodallee majlisni akka itti fufu gochuudhaaf yoo taate kun waan yeroon itti darbe faashinii yeroon itti darbe waan ta'eef
ummanni har'aa fi kaleedhaan gadda kanarraa kaasee koomee isaarra dhaabbatee jiru ummanni wama tokko qofa wanni inni eegu majliisni bu'ee yeroodhaaf immoo qaamni akkanaadha dhimma majliisaa kana guutuu fudhatee gara filannootti ceesisuudhaaf amaanaa fudhatee jira waan jedhu qofa dhaga'uu barbaadu ummanni faallaa kana dhaga'uu barbaadu namni faallaa kana deemu jeequmsa nama barbaadu nama haala biyyattiin keenya keessa jirru kanallee hin hubanne fedhii ummataallee nama hubanne waan ta'eedhaaf I hope gara kanatti qaama rakkina qabu yoo ta'e malee namni biyyaaf yaadu nageenyaaf namni yaadu ummataaf amantaa isaatiif namni yaadu gara kanatti deemee yaadu kanan jechuu barbaada galatooma hanga istiidiyootti dhuftanii gaa'ela yeroo hawaasni musliimaa keessa jiru irratti yaada nuuf kennitaniif Ustaaz Kaamil Shamsuu itti gaafatamaa qunnamtii uummataa koree ministeera muummeetiin hundaa'e kabajamtoota daawwattoota keenya qophii kanarratti isiniif qopheessines kanumaan xumurree jirra waan daawwattaniif ulfina argadhaa isiniin jenna nagaan jiraadha.